Baay'ee nama qaanfachiisa. Kanarratti garuu waan tokko kan dinqisiifachuu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune akkam jirtu hordoftoota naatoo waloo YouTube jirre jirtu bagara deebiin gara chaanaalii kana nagaan dhuftan isiniin jecha warroonni chaanaalii kana faaraa taatan subscribe godhuun maatii keenyatti dabalamaa isiniin jedha. Akkam nagaa keessanii qaaliiwwan ilmaan Oromoo kan idil addunyaaf biyya alaa biyya keessa jirtan nageenya keenya kan kabajaaf jaalalaa sin haa dhaqqabu jecha egaa har'a akkuma social media kanarratti jechuudha ajandaa guddaa ta'eetii jiru jechuudha viidiyoo tokko qabadde isinii dhufee jira haga dhuu sagantaa laalame viidiyoo kana. Viidiyoon kun jechuudha waan akkaan nama ajaa'ibu hin agartanii ofii kiyya communicationin ana Jimma moo akkas jedhane godina Jimma jechuudha waan kana jechuudha godina adda addaa keessatti tahamaatii jira. Kanaafuu irratti hojjedha jabaadha akka jedhe jechuudha. Uummanni kuni kan booksiidhaan akkasuma dhiitichaadhaan kan nama lolu kuni jechuudha. Uummata keenya jechuudha. Inni hoo amma kan akkas godhe jechuudha. Guyyaa lama akkas tura. Kanaafuu jechuudha viidiyoo kana har'a wanni an qabadheeti isiniif waraabeef jechuudha. Uummanni kiyyaan akkana godhe kun eessa jira? Eessa geessanii jira? Ijoollee Jimmaa ilaalata kuni. Akkasuma Oromoo hunda ilaalata. Oromoo Jimma qofa oduun taane Oromoo hunda ilaalata. Kiyyaa kana jala buunee akkasuma jechuudha sagalee taanee fi karaa hundaan gargaarree karaa hundaan jechuudha gargaarreetii akkasuma sagalee taanee fi kiyyaa kana uummata kanarraa baraaruu qabna. Akkasuma kaabineen sun jechuudha kiyyaa kana hin dhiisan. Maaliifini taa'ii jedhaniin gaa dhayi jeniin atinteessu jedhaniin taa'u jeeni dhageenyi kun dhiitichaadhaan lolee faragaleenis irratti utuwaale jechuudha. Kiyyaan kun korma wallahi horma duuti jechuudha takkuma gaafuma takka du'an jedheetuma akkasuma jechuudha duuti hin oolamtu jedheetuma uummata kana jidduutti jechuudha uummata kana nama mana baay'ee kana jidduutti jechuudha uummanni isaan gadi ta'anii inni keessa hin taa'u jeettee jechuudha dhugaadhaaf falmatu jira akkasuma immoo miskiina nama waa'ee siyaasaa hin beekne akkasuma jechuudha kan dalagannaa malee qotee bulaa jechuudha kan qotatee akkasuma of jiraachisutti jiru jechuudha kan waa'ee siyaasaa takkalleen keessa hin jirre jechuudha akkasumaan jechuudha irratti muutii qabatanii irratti utaalan jechuudha innilleen ofirraa faccisee jechuudha akkuma argaa jirtan kana viidiyoo kana jechuudha baay'ee takka kan nama ajaa'ibu gocha kana barnami kun yeroo social media kanarratti ajandaa guddaa ta'eeti akkuma argaa jirtan kana jechuudha social media kanarratti ajandaa guddaa ta'e halkanii guyyaa irraa haasa'amaatti jira jechuudha. Namni kun yeroo muraasa kana keessatti yeroo xiqqoo takkaaf jechuudha kan seenaa galmeessu jechuudha. Kiyyaan kun amma seenaa galmeesseetii jira. Seenaa guddaa galmeessee jira jechuudha. Nama aarsaa meeqa kafalee waliin seenaa jechuudha sa'aa muraasa keessatti galmeesseetii jira jechuudha. Maaliif jennaan akkatti jechuudha lubbuu isaa kana of kennee jechuudha hin taa'u jee inni gadi yeroo biraa tuumanii akkana ta'an kana jechuudha olutaalee booksiidhaan akkasuma dhiitichaa kanaan dhugaa dhahu jechuudha itti garagaleetuma ofirraa lole bookiyyaan waan isa waan gadi taa'uumi jechuudha. Kanaafuu namni yeroo xinnoo takka keessatti seenaa galmeessa kiyyaan kun seenaa galmeessee jira. Kanaafuu isinillee nama seenaa galmeessu tahaa isiniin jedha. Namni yeroo muraasa yeroo daqiiqaa xiqqoo takka keessatti jechuudha kan seenaa galmeessu jechuudha. Social media kana jechuudha halkanii guyyaa waa'een isaadhaa irraa haasamaati ture jechuudha. Maaliifini garuu biyyi teenya tun jechuudha baay'ee takka kan nama ajaa'ibtu keessattuu jechuudha nama harka qullaadha nama miskiina qotee bulaa akkana godhanii dararuun jechuudha baay'ee takka kan nama gaddisiisu jechuudha. Akkasuma ajandaa godhatanii social media kamuurrattu jechuudha waliif qoodaatii oolanis halkanii guyyaa irratti hojjetaatii turan jechuudha. Wanni kun waan akkaan nama ajaa'ibu kiyyaa sun jechuudha garuu nama gaddisiisas nama gammachiisas. Inni akkatti utaalee ofirraa lolu sun immoo goota jechuudha. Kiyyaan sun goota caalu hama wallahi hama akka kiyyatti akka dhuunfaa kootitti kiyyaan sun nama dhiiraati. Akkuma kanatti itti hafuuti ofirraa hafachiisu duuti gaafa takka jechuudha Oromoo. Kanaafuu jechuudha inninis
du'i hin oollamtu gaafuma takka jedheetuma isaan walakkaatti akka dhahamulleen oduu beeku ol utaalee ofirraa faccise jechuudha. Kanaafuu nuti hoo hoggas jechuudha ibsannee yaada qabnu hundaa'u ibsannee waan ta'eedhaafu amma hoo kiyyaa sun eessa jira ka jedhu akkasuma maal keessa jira ka jedhu warri isaanii hoo akkamii quba qabanii ka jedhu ijoollee Jimmaa ilaallata. Ijoollee Jimmaa ilaallatee hoo Oromoon hundaa'u jechuudha ni ilaallata. Kanaafuu irratti hojjennee jechuudha halkanii guyyaa irratti hojjennee nama kana odeeffatu qabna jechuudha. Zim jennee yoo kateenyu ta'e jechuudha zim jedhameetuma irraanfatama jechuudha. Kanaafuu nama kana barbaada kan itti dhiyaatan akkasuma jechuudha kan warreen gandasanidha. Keessattuu ijoolleen Jimmaadha irratti hojjedha. Nama san akka gadhiifamu godha. Nama kana qaqqaba halkanii guyyaa irratti hojjedha qaqqaba. Ammanni yeroo san baadaa qabamee jechuudha bakka inni jiru namni beeku hin jiru. Kanaafuu jechuudha nama kana jala deemtanii hordoftanii halkanii guyyaa irratti hojjetuu qabdan jechuudha. Godina hundaa'u keessattuu jechuudha kan hojjetamaatii jiru jechuudha. Godinni kan bulchaan aanaa jechuudha godina Jimmaadha kan jedhuutti jiru. Godina hunda keessattuu bulchaa hunda keessattuu wanni kun kan ka'aatii jiru. Kanaafuu jabaadhaa irratti hojjedhaa ka jedheeti jechuudha poostii godhe jechuudha. Kanaafuu nuti yoo maal godhuu qabna? Uummata keessan kan Itoophiyaa keessatti dararamaatee jiran kan sooshaal miidiyaa qabdan akkasuma immoo sooshaal miidiyaa kana keessa jechuudha warroonni bebbeekamoon akkasuma warroonni beekamtii guddaa qabdan saba kana biratti beekamtii jechuudha kan qabdan saba keenya Oromoo kana biratti uummata keessaniif baadaa sagalee hin ta'iniif faayidaa takkallee hin qabdan jechuudha. Isinillee seenaa kana galmeessuu qabdan jechuudha. Maaliifini saba keessaniif dhaabbatu halkanii guyyaa irratti hojjetu yeroo wanni tokko taa'ame akkasuma oduun taa'amin jechuudha waan tokko irratti jechuudha xiinxaltanii irratti hojjetuu fi qabdan isiniin jedha akka kiyyatti. Kiyyaan kun jechuudha akkatti jechuudha afaan qawwee dura dhaabbateeti ofirraa loluun jechuudha baay'ee takka nama boonsa. Baay'ee takka nama boonsa dhugaa jechuudha. Laakiin immoo yoo isin zim jettanii kan itti dhiiftan ta'e jechuudha innilleen kan gadi dhiifamus hin ta'u ni dararama itti hammaatti jechuudha. Kanaafuu yoo lubbuun isaatiillee kan hafu ta'e jechuudha. Isin warri beekamtii gurguddoo qabdan jechuudha. Saba keenya kana biratti beekamtii gurguddoo kan qabdan jechuudha. Nama kanaaf sagalee ta'an isiniin jedha. Kuni akka dhuunfaa kiyyaatti jechuudha kan isiniin jedhaatee jiru jechuudha. Nama biyyaaf jedhee akkasuma immoo jechuudha dhugaa ofiitiif jedheeti kan jechuudha falmatu tokko maaliifini inni jechuudha miskina gabaree qotee bulaa akkasuma jiraatu jechuudha. Ni agartan warroota tatta'an jechuudha. Isaan bira tatta'an kana ni agartan jedhanii yaada. Kanaafuu jechuudha warra siyaasaa fi akkasuma maalummaa saba qoqqooduu keessaa fi waa'ee siyaasaa keessa kan hin jirre jechuudha. Namoonni kun kiyyaan amma akkas ta'e kunillee jechuudha. Kanaafuu isin warri beekamtii gurguddaa qabdan saba kana biratti sagalee ta'aa fi sooshaal miidiyaa qabdan kamuun urga sagalee hin taanee fi maal faayidaa takka hin qabu jechuudha. Uummata keessaniif baadaa sagalee hin ta'iniif jechuudha. Yeroo san gabaastanii akkasuma irraa dubbattanii yoo kadhiistan ta'e jechuudha faayidaa takkalleen hin qabu. Faayidaa takkalleen hin qabu. Yeroo san dhuguma hayyee gadi baastee dubbatte urga jechuudha waan dubbatte san urga jechuu galmaan hin gahini waan faayyadu hin qabu jechuudha. Waan san jala deemtee jala qorattee akkasuma hundinuu jechuudha abaluu duun taane keessattuu ijoolleen Jimmaadhaa irra deddeebi'ee isinitti hima har'as burus maaliif hin jennaan isintu beeka jechuudha. Nuti hamma waliin beeknu sooshaal miidiyaa kanarratti ka agarre kana malee hin beeknu. Ijoolleen Jimmaattillee Jimmaan godina guddaa jechuudha biyya guddoodha waan taateefu kan hin beeknellee keessa jira. Laakiin immoo kan itti dhiyaatanii aanaa kanallee itti dhiyaatanii jechuudha qaama mootummaatiin illee kan wal dubbisanii waan kana furuu danda'an ni jiran jechuudha. Waan kana jechuudha furtanii akkasuma immoo warroonni sun jechuudha irratti xiyyeeffatanii irratti hojjetuu qabdan jechuudha. Zim jettanii obboleessa keessan akkana taa'atii jiru kana jechuudha itti dhiisuu hin qabdan jechuudha. Maaliif hin jennaan yoo fakkeenya ta'a jechuudha. Fakkeenya taallee ammallee namni jechuudha akkanumatti olutaalee ofirraa faccisuun jechuudha itti haa fufuuti. Fakkeenya ta'a. Maaliif jennaan uummanni keenya kun kan dararamaati jiran jechuudha. Uummata qotee bulaadha. Akkasuma warra jechuudha siyaasaa takka illee hin beekne sabaaf
jechuun gandummaan nama qoqqooduu keessa hin jirre jechuudha. Warra akkasiisaniif jechuudha ammoo nuti sagalee ta'uudha. Warri beekamtii qabdan keessaa hoo sooshaal miidiyaan qabdan hundaa'u jechuudha. Sooshaal miidiyaan amma baay'atee jira alhamdulillah. Ijoolleen Oromoo hundi gadi baatee jechuudha waan biyyarraa akkasuma immoo waan faayidaa qabu kan hojjetaatii jiran jechuudha. Akkanumatti itti hafuutii injifannoon keenya haa ta'uti uummata keessaniif sagalee taadhaa. Biyya keenya illee Rabbi nagaa nuuf haa godhuuti. Nagaatu wareegduudha. Biyya jechuun nagaa nuuf haa taatuuti. Inshaallah viidiyoo biraatiin haga walitti deebinutti